Caffeen Oromiyaa qaamolee mootummaa sadeen keessaa tokko ta'uun kan hundeeffame qaama aangoo siyaasaa olaanaa naannichaa ta'ee hojiiwwan muummeeyyii kennameefii keessaa inni ijoon hojii hordoffii fi to'annooti. Sirna wal hordofuu fi to'achuu qaamolee mootummaa jidduu jiraachuun daangaan qoodinsa aangoo heeraa fi seeraan adda ba'ee qaamolee kanaaf kenname seeraan hojiirra oolee fedhii fi faayidaan uummataa galmaan ga'uun barbaachisaa waan ta'eef bu'uuruma kanaan caffeen bara hojii lammaffaa bifa haaraan wayita gurmaa'u koreewwan dhaabbii sadii miseensota koree 42 hojii hordoffii fi to'annoo gaggeessuu eegale. Hojmaata caffichaa fi gurmaa'ina koreewwan dhaabbiisaa sadii turan labsii lakkoofsa 106 muraa 1998 gara 6tti akka ol guddatu taasisuun waliigalaan miseensota 42 akka qabaatan taasifame. Bara 2001tti ammoo lakkoofsa labsii 153 muraa 2001 keewwata 41 keewwata xiqqaa tokkoon gurmaa'insisaa gara 8tti akka ol guddatedha. Caffeen bara hojii shanaffaas yaa'ii isaa xumuraa gaggeessin koreewwan dhaabbii 8 turan gara 5tti miseensota koree 29 akka qabaatu taasisuun ittaantonni koreewwan dhaabbii caffichaa dhaabbiidhaan waajjira galanii akka hojjetan gochuun caalmaatti hojii hordoffii fi to'annoo gaggeessuu irratti argama. Kaayyoo muummeen hordoffii fi to'annoo caffee jahan keessaa tokko dimokiraasii fi bulchiinsa gaariin naannicha keessatti lafa qabatee lammiileen irraa fayyadamoo ta'uu isaanii mirkaneeffachuudha. Akkasumas mirgoota bu'uuraa heeraan lammiileef kennaman keessaa tokko dagaagina dimokiraasii yoo ta'u lammiileen mootummaa ofiin hundeeffatan irraa tajaajila barbaadan argachuun fayyadamaa ta'uu isaanii mirkaneessuu fi hordoffii fi to'annoo taasisa. Akkasumas bulchiinsa gaarii lafa qabsiisuu fi itti quufinsa lammiilee mirkaneessuu waan ta'eef koreewwan dhaabbii caffee hordoffii fi to'annoo taasisaniin naannicha keessatti bulchiinsi gaariin mirkanaa'uu isaa hordoffii fi to'annoo taasisaa jiru. Manneen hojii mootummaa kenna tajaajila saffisaa fi qulqullina qabu uummataaf kennuu akka danda'aniif teekinooloojii dijitaalaan deeggaruu qaqqaban taasifamaa kan ture yoo ta'u kaayyoolee muummeeyyii hordoffii fi to'annoo koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa keessaa kan lammataa mirgoonni lammiilee nagaa fi tasgabbiin kabajamee hawaasni hojiiwwan misoomaa fi nageenyaa keessatti dammaqanii akka hirmaatan taasisuudha. Seerota baasuu qofaan osoo hin taane hojiirra oolmaan seerota bahanis gama koreewwan dhaabbiitiin hordoffii fi to'annoon taasifamaa jira. Hordoffii fi to'annoo caffeen karaa koreewwan dhaabbii taasisaa tureen hawaasa fayya qabeessa ta'e hojiiwwan misoomaa nageenyaa hawaasummaa fi diinagdee keessatti dammaqinaan hirmaatu horachuuf kenna tajaajila geejibaatiinis wal qabatee komii jiru bu'uurarraa hiikuuf buufata konkolaataa keessatti tajaajila geejibaa teekinooloojii dijitaalaan deeggarame taasisuun kaayyoo muummee hordoffii fi to'annoo keessaa kan biroon qabeenyi uummataa fi mootummaa qajeeloon hojiirra ooluusaa mirkaneeffachuu yoo ta'u koreewwan dhaabbii caffee karooraa fi baajata caffeen raggaasise karaa sirrii ta'een hojiirra oolaa jiraachuu isaa mirkaneeffachuu fi hordoffii fi to'annoon hojiirra oolmaa horataalee mootummaa irratti taasifamu isa tokkodha. Baajanni caffeen ragga'e seerota bulchiinsa faayinaansii fi qabeenya naannichaa karaa hordofeen haala diinagdee fi siyaasaaf bu'a qabeessa ta'een hojiirra ooluun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu karaa dandeessisuun koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa hordoffii fi to'annoo taasisuun duubdeebbii kennaa turaniiru. Koreewwan dhaabbii caffee marii qaamolee hawaasaa waliin taasisaniin piroojeektoonni misoomaa adda addaa faayidaa uummataa mirkaneessuuf hojjetamaa jiran daawwachuun hanqinaalee fi ciminaalee jiran akka furamanii fi bu'aa diinagdawaa akka fidan taasisuu keessatti hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Kaayyoon muummee arfaffaa hordoffii fi to'annoo caffeen taasisu keessaa hojiilee seeraa fi sirna hojmaata bu'uura godhateen raawwatamaa jiraachuu caffeen Oromiyaa fedhii fi faayidaa uummata naannichaa mirkaneessuu danda'an seerota qulqullina qaban tumuun hojiirra oolmaa isaanii hordofuu fi to'annoo gaggeessuun mirkaneeffata. Uummanni mootummaa isaa tumsuun rakkoolee bulchiinsa gaarii hiikuuf gahee isaa akka gumaachu taasifamaa jira. Kaayyoowwan muummee hordoffii fi to'annoo keessaa inni shanaffaan kallattii misoomaa haqa qabeessaa fi ariifataan jiraachuu mirkaneeffachuudha. Bu'uura kanaan caffeen galmoota misoomaa dameewwan hundaarratti qabaman milkaa'aa jiraachuu isaanii hordoffii fi to'annoo taasisuun mirgi abbaa qabeenyummaa lafaa karaa seera qabeessa ta'een hojiirra akka oolu taasisuuf rakkoo hanqina roobaa naannoo horsiisee bulaa sababii hongeetiin mudate furuudhaaf xiyyeeffannoo mootummaan naannoo Oromiyaa kenneen baajanni guddaanis itti ramadamee hojii keessa galameen bu'aa qabatamaan argamu
danda'eera. Akka fakkeenyaatti inisheetiivii misooma qamadii jallisii Boneetiin milkaa'ina gaariin jiraachuu fi biyyi keenya daandii misoomaa qabattee milkeessaa jiraachuu isheetiif agarsiistu ta'uusaaf al ergeen kan eegale ta'uudha. Kaayyoo muummee jaaffaa qaamolee mootummaa gidduu qindoominni hojmaataa jiraachuu mirkaneessuudha. Mootummaa cimaa ijaaruu fi qaamoleen mootummaa sadeen galma waloo tokko qabatanii aangoo heeraan qoodamee kennamee fi gaa'umsaan baachuun barbaachisaadha. Aangoon bakka tokkotti akka hin kuufamnee fi madaala isaa eegee akka raawwatamuuf hojmaata heeraa fi seeraan taa'e giddugaleessa godhachuun raawwatamaa jiraachuusaa mirkaneeffachuuf sirni wal hordoffii fi to'achuu kan diriire. Qaamni sadeen kun qaama uummata bakka bu'ee waan ta'eef dhimma uummanni kaasusan kallattii kannam waan waliigalaa naannoo san jiru taa'ee hubatee karoorsaa keessa galfatee akkaataa irratti hojjechuu danda'u daran cimsinee irratti hojjennee kan ilaalaa deemnu ta'a jechuudha. Gamtaan ijaaruudhaaf hojjetti Itoophiyaa hojjechuu beekuufaa jaffee Oromiyaa. Gamtaan ijaaruudhaaf